Kan jirtu daawwattoota keenya har'a oduu ajaa'ibaatu jira. Abaawoon har'a mootummaa Itoophiyaa irratti ibsa ajaa'ibaa baase jechuudha. Ibsa bal'aa baase. Ibsa bal'aa isaan baasan kana gaggabaabsee bakka ijoo gara sagaleetti jijjiireen isin dhageessisa jechuudha. Jalqaba irratti Abiyyi Ahmad humna alaa barbaaduun isaa mo'amuu argisiisa jechuun jalqaban jechuudha. Abaawoon ibsa isaanii keessatti gaggabaabsee bakka ijoo waan nu fayyadu gurran isin buusa jechuudha. Dabalataan Injiinar Takkalaa Uumaa yookaan kantiibaa magaalaa Finfinnee duraanii Injiinar Takkalaa Uumaa xaa'oo ekspaardee uummatatti gurguraa jira jechuun xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Mohammad saaxilee jira jechuudha. Rakkoo hawaasaa akkuma saaxiluu itti fufeetti jira jechuudha Jawaarii. Kanarratti immoo Takkalaan Uumaatii fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Mohammad wal qabaa jiran jechuudha. Isallee isiniin dhageessisaa xaa'oo bara 2002 uummatatti gurguraa jira yookaan immoo xaa'oo ekspaardee kan lafa balleessuu danda'u uummatatti gurguraa jira jechuun saaxilee jira jechuudha Jawaarii. Achirratti immoo Takkalaan Uumaa waan kana maal jedhee akkasumallee deebii akkamii deebiseef ka jedhu isallee isiniin dhageessisa. Daawwattoota keenya kabajamoo namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan akkuma beekamu sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa, viidiyoo laayikii godhaa, yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessa. Oduu waqtaawaa, oduu gaggabaaboo haala yeroo irratti hundaa'e guyyaa guyyaan gurra kan isin buufnu ta'a jechuudha. Daawwattoota keenya jalqaba irratti ibsa Abaawoon baase kanaan haa eegallu jechuudha. Abaawoon akkuma beekamu yeroo adda addaa ibsa baasuun akkasumallee rakkoo hawaasa keessa jirtu rakkoo shira mootummaan hawaasa irratti fe'uuf deemu dursee kan ibsa baasuun uummataaf saaxilaa turuun isaanii yaadatama jechuudha. Kanuma wal qabatee ammallee ibsa ajaa'ibaa guyyaa kaleessaa baase jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo ibsa isaa keessatti Abiyyiin Ahmad humna alaa barbaaduun mo'amuu isaa agarsiisaa jedhe jechuudha. Humna alaa gizee jedhu fakkeenyaaf Abiyyiin akkuma beekamu biyyoota adda addaa irra gargaarsa tokkoof biyyoota akka Dubaayii fa'aa akkasumallee Raashiyaa, Chaayinaa, biyyoota akka Turkii fa'aa biyyoota tokko jechuudha. Ollaa biyya keenyallee kanneen akka Keeniyaa akkasumallee Somaaliyaa keessatti jechuudha. Yeroo ammaa kana gara Keeniyaatti waraana bilisummaa Oromoo balleessina jedhanii opereeshinii addaa geggeessaa jiran jechuudha. Mootummaa Keeniyaatti waliif galaniiti. Kanumaan wal qabateeti kan Abaawoon ibsa kana baase jechuudha. Abaawoo shanee balleessina jechuudha. Yeroo adda addaa mootummalleen dhaaddataa akka ture ni beekama jechuudha. Kan ammaa kun immoo adduma kan gara Keeniyaatti waboo waan baduu fi waan badullee waan qabu natti hin fakkaanne jechuudha. Daawwattoota kiyya kanuma keessatti immoo Abaawoon gama isaatiin Keeniyaa keessa hin jirrellee ibsa amma duraa anilleen isiniif gabaasee ture. Ibsa amma duraa keessatti ifoomsee jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee Abaawoon ibsa isaa ammaa kana keessatti illee sirriitti waa'ee mootummaatii fi lola isaanii fi Keeniyaa fi akkasumallee mootummaa Itoophiyaa gidduutti deemaa jiru hundumaa jechuudha. Sirriitti bal'inaan ibsan jechuudha. Gaggabaabsee gurraan isin ga'e jechuudha. Tibbana humnoota Keeniyaa waliin waboo lolaa kan jiru mootummaan Itoophiyaa lola daangaa irratti ittisu waliigaltee tolfamee humnoota Keeniyaa waliin opereeshinii waraanaa geggeessaa jiraachuun himameera jechuun Abaawoon ibsa baase jechuudha. Itti fufuun mallee mootummaan Keeniyaa lola Abaawoo irratti banuu isaa akkuma ibsameen mootummaan Itoophiyaa dhimmicha keessaa akka harka qabaachuu hubachiisuu ture. Dhimmicha ilaalchisee ibsa kaleessa baaseen Abaawoon yookaan waboon haalli mootummaan Itoophiyaa itti jiru mo'amuu isaa agarsiisa jechuun ibsa bal'aa baasee jira jechuudha. Abaawoon lola biyya keessatti waboo waliin taasisuun abdii kutatee humna keessoo injifachuu waan dadhabeef humna alaa barbaaduuf deemaa jiraachuun waboo mo'amuu isaa argisiisa mootummaan jechuun Abaawoon kalee ibsa ajaa'ibaa baase jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo waraanni mootummaa Itoophiyaa biyya keessatti kutannoo bu'aa qabeessa ta'e Abaawoo jala dhaabbachuu dadhabuu irraa kan ka'e Keeniyaa daboo waammatee jedha ibsi kun jechuudha. Ajaa'ibuma dhugaa rabbii jechuun waraanni Itoophiyaa waboo jala waan dhaabbatuu dadhabeef gara Keeniyaatti deemee Keeniyaa daboo waammatee jedhan jechuudha. Yookaan guuza akka afaan warra baha Oromiyaatti daboo jechuun guuza jechuudha. Guuza ni beektanii miti? Guuza jechuudha yookaan gurmuu akkasigaa nama dabalannaa yookaan humna biraa waammatan jechuudha. Ofiif waboon wal'aansoo wal qabuu dadhabaniiti jechuudha. Kun immoo waan lafarratti argaa jirru jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo
kabajamoo ibsi abaawoon baasee bal'aa dhagaa akkuma beekamu jechuudha. Daawwattoota keenya dhaxxanii dubbisuu ni dandeessan jechuudha. Ibsa bal'aa achirratti baasanii jiran ani matuma bakkuma ijoon isiniif dubbisaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo gurraan isin gaa jira. Ka qooda irraa fudhatan immoo abdiin qaba. Abiyyi Ahmad biyyattii keessatti nagaa buusuuf fedha dhabuu isaa agarsiisa kan jedhe abaawooni. Waraana humna alaa affeerrachuun wal dhabdee keessoo furachuu dadhabuu ta'uu isaa agarsiisa jechuun abaawoon itti dabalee dubbatee jira. Kuni waanuma dhugaati jechuudha. Jalqaba irratti mootummaan tokko humna alaa waammatuu fi akkasumallee humna alaatiin michoomuuf humna keessoo isaa akkasumallee mana isaa keessa sirreeffatuutu biyya isaa keessatti araara buusuutu irra jiraata jechuudha. Hanga fedhellee daboo fedhe yoo waammate jechuudha. Humna alaa kamiyyuu humna dabalataa yoo argateeyyuu jechuudha. Humna meeshaa, humna namaatis, humna qilleensarraa, humna lafarraatis yoo kan deeggarsa argatu taate keessoo isaa yoo hin qulqulleessin, keessoo isaa nageenyi yoo hin jiraarre, araarri yoo hin bu'in biyya san keessatti waa tokko humni alaa wanni inni fidu hin jiru jechuudha. Because humni hawaasaa humna kamiyyuu humna alarraa dhufu kamiyyuu ol jira waan ta'eef jechuudha. Silaa osoo humni waraanatii fi humni hidhannaa meeshaa lafarraa haa ta'u dirooniin haa ta'u osoo ummataa ol kan ta'u ta'e gaafa ammaa miti bara meeqa dura gaafa addunyaan guutuun koloneeffamtee Itoophiyaan hin koloneeffamin san silaa gaafa san silaa kan mo'amuu dandeessu jechuudha. Maaliif gaafa san jechuudha gaafa kolonii xaaliyaanii san jechuudha. Itoophiyaan akkuma beekamu kolonii jala hin turre jechuudha. Biyyoota akka addunyaatti biyyoota lamatu kolonii jala hin turre san keessaa Itoophiyaan isii takka. Gaafa sanuu uummanni eeboo fi maancaa ofii qabatee itti yaa'ee jechuudha. Mo'atee gurraacha adii mo'ate jechuun jinas buukii irratti maqaan galmaa'ee fi jira jechuudha Afrikaanota. So kanaafu humni alaa dhufu kamiyyuu jechuudha hawaasa mo'atuu hin danda'u jechuudha. Kanaafu keessoo ofii oo araarri bu'e humni alalleen bu'aasiif qaba jechuudha. Ibsi amma abaawoon baase kuni ibsa baay'ee murteessaa fi waan dhugarratti hundaa'edha jechuudha. Muummichi ministeera Dr. Abiyyi Ahmad illee bakka kanaa itti yaaduutu irra jiraata jechuudha. Mormii qofa osoo hin taane shaneellee balaaleffatu qofa osoo hin taane dubbii firii dubbatamtee fi yaada bareedaan gaafa dhufu deeggaruutu irra jiraata ture. Hundaafuu mootummaan Itoophiyaa waan nama dhaga'ullee hin fakkaatu jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kanumaan xumurraa bal'ina isaa immoo dhattanii dubbiftanii adda baafatuu ni dandeessan isin fayyada. Dabalataan oduu har'a isiniif qabannee dhufne keessaa daawwattoota keenya kabajamoo injiinar Taakkalee Uumaa kan kantiibaa magaalaa Finfinnee duraanii jechuudha. Xaa'oo ekspaarrayi uummatatti gurguruun yookaan suuraa kaasee yeroo inni uummataaf raabsuuf jedhu kan argamee jiru. Xaa'oon sun inni yeroo duraatiif akka waan xaa'oo haaraa kan ammaa taheetti kan ekspaarrayiin ta'e orjinaala ta'etti raabsaa turan jechuudha uummataan gowwoomsuuf. Garuu xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad abbaan qeerroo abbaan sabaa daaddaan keenya saaxilee jira jechuudha. Xaa'oon kan bara 2002 tahuu ifoomee jira jechuudha. Taakkalaan Uumallee sana boodaan xaa'oon sun qondaaltonni mootummaa hedduun jechuudha. Xaa'oon sun raabsamuu fi miti akkasumallee dogongoraan suuraa kaafamee waan jedhamu haasaa jiran jechuudha. Waan akkasiisan jechuudha kan isaan maxxansaa jiran jechuudha qondaalonni mootummaa. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo garuu immoo dhibbaan dhibbatti xaa'oon kan ekspaardaye tahuu jechuudha. Xiinxalaa siyaasaa qofa osoo hin taane jala seentanii ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Baay'ee kan nama ajaa'ibu waanuma ifaan ifatti namni ijaan ilaalee argu nama mormuu isaanii kanaatu baay'ee nama dhiba. Dhugaa rabbii uummanni warrumti mootummaa deeggaruu fi mootummaa keessa jirulleen hangam takka akka isaan gara jabinnaa fi akkasumallee waan sobarratti bakka wal kakaasanii fi hundaayan baay'ee nama dhiba jechuudha. Dhugaa rabbii wal jalaa fuudhanii jechuudha. Mee yoo dhugaa ta'e fakkeenyaaf yoo kan wanti sun fakkeenyaaf suura sun dogongoraan poostii ta'e jedhaa turan jechuudha. Wanni Taakkalaan Uumaa barreessee gadhiisee fi suuraa inni achi jalatti gadhiise sun hundi dogongora jechaa jiran jechuudha warreen mootummaa deeggaru jechuudha. Okay, yoo dogongora kan ta'u ta'e Taakkalaan Uumaa gadi bahee maaliif hin dubbatiin? Gadi bahee dubbatuu qaba. Yoo sobaan yookaan dogoggoraan poostii ta'e dogoggorri sirreeffama gadi bahee dubbatuu qaba jechuudha. Mee gabaabsee waan Jawaar waa'ee xaa'oo kanarratti jedhan isinitti hima jechuudha. Taakkalaa Uumaa bantii jechuun eegale jechuudha. Suuricha akka kaasteen argaan jira. Ragaa dhoksuuf hin yaalin mootummaan xaa'oo kana raabsuu keessaa baasuu qabdaa jedha. Oomisha ekspaardaye ta'e raabsuun yakka yeroo inni yakka
yeroo inni seensa biyyattiin hojjetamu baay'ee nama dhibaa jedha. Hedduu jechuun waan nama dhibu jechuudha. Jawaar haala saniin qeeqe jechuudha. Yakka hojjetamu kana hundaayyuu dhossuu fi yaalina akkasumallee ragaa qabatamaa akka harkaa qaban xiinxalaan siyaasaa dubbataa jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo warreen mootummaa kana keessa jiranillee nullee mootummuma keenya haa ta'u garuu nuti Dr. Abiyyis ta'ee Jawaar Mohammed ta'ee eenyuyyuu ta'ee jechuudha. Nama sabaaf ta'u nama sabaaf hojjetu taanaan hojiin isaa gaarii taanaan eenyuyyuu ni deeggarra. Nuti Abiyyis hin balaaleffannu, Jawaaris hin balaaleffannu, hundumti isaaniitu ilmaan Oromooti, ilmaan abbaa gadaati. Wanni guddoon isaa walii galuu fi akkasumallee yaada murtaayaa tokko irratti waan dhugaa irratti waan sabni sun fudhatuu danda'u fi saba san gargaaruu irratti yoo isaan walii galan baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Kanaaf immoo ragaa sobaatii fi akkasumallee waan uummata miidhu haala kanaan raabsuuf deemuun akkasumallee eega saaxilaman boodan immoo kaaduun sobarratti kanatti mataa jabaatuun baay'ee nama dhiba jechuudha. Hundaafuu gaa sobaa fi akkasumallee cubbuun biyya keenya irratti silaa keerii ta'ee mul'ateewu hundaafuu wanni godhamu hin jiru. Rabbi naguma haa buusu. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan hundumti keessanuu kana fakkaata qophiin irra isiniif qopheessee dhufe jechuudha. Namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan guyyaa guyyaan odoolee waqtaawaa haala yeroo irratti hundaa'ee Oromoof Oromiyaa keessatti ta'u kamiyyuu guyyaa guyyaan argatuuf fuula yuutuubii keenyaa sabiskiraayib godhu miseensa maatii keenyaa ta'a. Viidiyoo kanallee akka namoota hedduu bira ga'uuf laayik sheer godhuu hin dagatinaa. Yaada keessan koomentii jalatti nuuf qooda. Viidiyoon irraas warratti goolabama kan itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.